Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Obbo Baattee Urgeessaa magaalaa Maqii keessatti ajjeefamuu namoonni isatti dhiyaatanii mana hiriyaa Obbo Baattee namni ta'an tokko ganama kana ijoollee Obbo Baattee bira turan irraa immoo bilbilamee fi ajjeefame magaalaa keessatti gatamee argamu itti himuu isaanii kan himan Obbo Baatteen qonna paappaayyaa bakka dhaloota isaanii kan taate Maqeetti argamu hordofuudhaaf jimmata darbe ammoo garas imaluu dhageenyee jirra. Akka hiriyaan isaanii kun jaanitti Obbo Baatteen magaalaa Maqii hoteela keessa turan irraa immoo halkan naannoo sa'aatii 6 walakkatti fudhatamanii rasaasaan ajjeefaman kan jedhan. Haa ta'u malee Obbo Baatteen ji'a tokko duras gaazexeessaa lammii Faransaay waliin afgaaffii osoo gochaa jiranii shororkeessummaadhaan shakkamanii hidhamanii kan turan boodas mirga wabiitiin ammoo erga maallaqa kafalanii mirgi wabii isaanii eegamee fi gadhiifamuun isaanii yaadatama. Sana duras ji'ootaa fi mannaa wal fakkaataadhaan qondaalota ABO hedduu waliin ammoo manneen hidhaa kan turan rakkoo fayyaa jabaa isaan mudatee wal qabatee ammoo hidhaarraa kan gadhiifaman Obbo Baattee Urgeessaa jijjiirama bara 2018 dhufe hordofee ABO'dhaan gara biyyaatti erga deebi'ee booda namoota siyaasaa dhageettii guddaa horatan keessaa tokko ture. Dhaabichi yeroo adda addaa ammoo dhiibbaa alaa fi keessoodhaan rakkoo wayitii isa mudatuttis ammoo ejjennoo dhaabasaa ammoo cimsee qabaachuudhaaf miidiyaalee adda addaa irratti kaayyoo dhaabasaa himuudhaan beekama. Obbo Baattee Urgeessaa hubannoo siyaasaa jabduu Oromoo fi Itoophiyaa irratti qabaniinis ammoo dhaaba ABO keessatti dhaloota haaraa abdiin irra kaamee kan ture. Obbo Baatteen geessa jalqaba ganna 40 irra kan jiran yoo ta'u abbaa ijoollee afuriiti. Garuu nama kana ammoo gadheen galaafattee jirti. Oromiyaa keessatti ajjechaan qondaala kana gubbatti raawwatame wal fakkaatu hedduun isaanii kumaa ol raawwatamee kan jiru hoggaa ta'u namoota siyaasaa jajjabootaan dargaggoota ol adeemaa jiran ammoo hedduu isaanii gandoota baadiyyaa aanotarraa hanga magaalota godinoota Oromiyaa dabalatee magaalaa Finfinneetti bifa kana fakkaatuunis raawwatamaa kan ture ammallee raawwatamaa jira. Qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kun jijjiirama bara 2018 dhufeen ammoo biyyatti kan garanii karaa nagaa qabsaa jira. Mootummaan ammoo qaama bosona jiru kan jalmarroodhaan hogganamu waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin hidhata qabdan jechuudhaan ammoo hogganaa dhaabichaa kan ta'an Jaalli Daawit Ibsaatee hedduu isaanii ammoo mootummaan ogguraa kan ture. Boodarraa ammoo kanneen akka Jaal Abdii Raggaasaa akkasuma ammoo Baattee Urgeessaa dabalatee kanneen biroo hedduu ta'an hidhaa keessa buusee kan ture. Akkasumatti illee Koloneel Gammachuu dabalatee hunduma isaaniitu hidhattis naqee ture. Warra Eertiriyaarraa bara 2018 jijjiiramaaf galan ammoo kanneen akka xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammad fa'aa wajjin hammi tokko ammoo kan gallakkifaman warri akka Koloneel Gammachuutii fi kanneen biroo hedduu ta'anis hedduun isaanii ammoo ammallee akkuma hidhatti hafanitti jiru. Mootummaan biyyattii gaggeessaa jiru kan paartii Biltsiginnaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin durfamuu fi akkasuma dhaaboleen siyaasaa biroo kan Oromoo bakka buuna jedhan ammoo ABO fi KFO dabalatee mootummaa wajjinis ammoo wal dhibuu irratti argamu. Akkasuma warri bosona jirus waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kan qabsoon uummata Oromoo butamee jira jedhus ammoo mootummaa kanarraa abdii akka hin qabnee fi mootummichas akka namanne beeksisuudhaan humnoonni isaa kanaan dura hiikkatanii galan hundinuu mootummaan dhumuu kan beeksisee fi hiikkachuudhaaf akka hin jirre ammoo kan himes mootummaa wajjin kokkee wal qabuu irratti argama. Oromiyaa qofa keessatti ammoo wagga waggaadhaan namoonni kumootama lakkaaman humnoota mootummaatiinis ajjeefamaa jiraachuun kan himame. Ammatti gocha hammeenyaa kana Obbo Baattee gubbatti eenyu akka raawwatee fi haala akkamiitiin akka raawwatame odeeffannoon gahan jiraachuu baatus ammoo maatiin isaatii fi hiriyyaan nama kanaa ammoo humnoonni mootummaa galaafachuus himanii jiru. Zoonii Kibbaa Bahaa fi Lixa Oromiyaatti lola guddaa gaggeeffamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lola gaggeessaa tureen injifannoo guddoo gonfachuun humnoota mootummaa danuu biyyatti makuu yoo beeksisu ammoo Meejor Jeneraal Birhaanuu Xilahuun WBO irratti tarkaanfiis fudhannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n raayyaa ittisa biyyattii jalas dhaabbachuun danda'an jechuudhaan dubbatanii jiru. Haa ta'u malee ammoo Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis nagaa jechuun nagaa lallabanii jiru. Nageenyaa naannoo keenya keessatti uumamaa ture. Araaraan kun ammoo nagaa buusuudhaaf mootummaa yaaliiwwan walirraa hin cinne taasisaa turuun isaanii yaadatama kan jedhan Shimallis yaaliiwwan araara nagaa buusuudhaaf taasifamaa turen shira qaamoleen adda addaa biyya keessaa fi alaa xaxaa turaniin osoo hin milkaa'in hafuun isaatis ni beekama kan jedhan. Haa ta'u malee rakkoo nageenyaa naannoo keenya keessa jiru araaraan xumuruudhaaf mootummaan karaa nageenyaa bane ammas hin cufanne karaan nagaa keenya bana jedhanii jiru. Nageenya buusuudhaaf uummataa fi qaamolee qooda fudhattoota waliin ammoo qindoomuudhaan waamicha
waamicha nageenyaa dabarsuun hojii bal'aa ta'e raawwachaa jira kan jedhan hojii hojjetamaa jiruunis yeroo ammaa kana hidhattoonni waboo kumaatamaan lakkaaman dararaa uummata isaaniitti ammoo dhuma gochuudhaaf karaa nagaatiin galaa jiru jechuudhaan waraanni waboo kumootaan lakkaaman galaa jiraachuu obbo Shimallis Abdiisaadha gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii feesbuukiidhaan himanii jiru. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon wallaati qabaachuu baatus lola guddaa ammoo kibba Oromiyaa dabalatee akkasuma gama biraatiin lixa biiftuuttis gaggeessaa jiraachuu kan hime lolicha irrattis humnoota mootummaa danuu biyyootti makuudhaan injifannoo gurguddoo gonfatee jiraachuus himee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaadha hidhattoota waamicha nagaa fudhachuudhaan galaa jiraniif qaamolee milkaa'ina kanaaf gumaacha maraaf dinqisiifannaa fi kabaja olaanaa kan qabu ta'uu ibsuun barbaada kan jedhan obbo Shimallis humnoota qalbii jijjiirratanii gara nagaatti dhufaa jiraniifis ammoo humnoota bobbaananii mootummaan jiruu fi jireenyatti ammoo akka deebi'an haalota barbaachisoo ta'an hunda mijjeessuudhaan hojii deebisanii dhaabuu eegalee karaa hiikoo qabuun ammoo cimsee ammoo kan itti fufu ta'uu nan mirkaneessa jechuudhaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis dubbatanii jiru. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti uumame uummata Oromootiif miidhaa malee faayidaa tokkollee kan hin qabne ta'uun beekamaadha kan jedhan achiinis asiinis ammoo kan wal diineeffatu qaama maatii fi dhiiga tokko ta'e kan jedhan obbo Shimallis waboo fi humnoota mootummaadha wal lolaa jiran baananii akkuma Oromoon jedhu wal fixuurraa dubbii fixuunis ammoo osoo danda'amu dhimmoota xixiqqaa irratti ammoo wal hiruunis qabsoo ummatichaa irbaata kaayyoo diinaa kan taasisu ta'uunis ifa galaadha jechuudhaan yeroo nuti wal fixaa jirru kanatti diinninis gama keenya deeffate jedhan Shimallis Abdiisaa. Rakkoon nageenyaa naannoo keenya keessatti uumamaa jiru boqonnaa haaraa jiran qabsoon ummatichaa bane irratti ammoo akka barbaadametti akka hin deemne kan gufachiisuu fi abdii boruu sabichaa ammoo kan qisaasuudha. Ummataaf qabsoofna taanaan ammoo aarsaan hin barbaachifne hanga yoonaa kafalles gahaadha nuuf gaha kan jedhan pirezidaantii Shimallis aarsaa yeroo ammaan tanaa kafalaa jirrus akkaan hamaadha jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon ammoo gama isaatiin aarsaan ummanni Oromoo qabsoodhaaf kafalee qabsicha gonfate ammoo qabsichinis harkaa butamee jira. Mooraa diinaa galee jira jechuudhaan bosonatti kan gale mootummaa wajjin kokkee wal qabuu irratti argama. Obbo Shimallis Abdiisaa garuu ammoo qabsoon ummatichi kafaleeyyuu gahaadha kan kanaan dura kafallee nu gahaa kana haala kifnu jedhanis jaalmarroon ammoo gama isaaniitiin qabsoon sabichaa butamee jira hamma ammoo gaafii sabichaatiif deebisaa laannuttis iddoon itti deebinus hin jiru lolichas itti fufna kan jedhan hoggaa ta'u pirezidaantii Shimallis ammoo ummanni keenya sagalee nagaa fi damboobaa deebataa jiras kan jedhan Oromiyaa keessatti nagaan akka hin jirre kan mirkaneessan ummanni golaa meeshaalee gurguddootii fi dhukaasa qawweetiinis jeeqamaa jiraachuus ragaa bahanii jiru. Marii waboo fi mootummaan marii fi marabbaadhaaf ba'an ammoo nagaan akka galaniif makarachuudhaan hawwiin eegaa jira kan jedhan. Kanaaf ummanni keenya bal'aan abbootiin gadaa jaarsooleen biyya abbootiin amantaa fi hayyoonni gahee baachuu jalqabdan cimsitaniitis akka itti fuftan irra deebiidhaan dhaama jechuudhaan kan dubbatan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa asitti ammoo yeroo kanatti waboon akka waan abbootii gadaatii fi jaarsoolee biyyaatiin nagaadhaan galaa jiruu fi mootummatti harka laachaa jiruttis dubbatanii jiru. Hidhattoota dararaa uummata keessanii furuudhaaf waamicha nagaa fudhattanii galaa jirtaniif mootummaan keenya karri isaa dhiifamaaf banaadha kan jedhan obbo Shimallis waraana harka laachaa jiran kanaan ammoo akkasumas gaafiilee jiran kamuu karaa nagaatiin keessummeessuudhaaf qophii ta'uu mirkaneessuun barbaada jechuudhaanis dubbatanii jiru. Walii galan alaa galan jechuudhaan Shimallis Abdiisaa kan lallabatan jaalmarroon ammoo kana waan fudhatanis hin fakkaatu. Jiddu galeessa dabalatee lixa Oromiyaa fi bakkoota garaagaraatti wal waraansinis itti fufee jira. Yeroo lolichi bifa kanaan adeemaa jiraachuu waboon himaa jiru kanatti ammoo Meejor Jeneraal Birhaanuu Xilahuun Abaaboo Shaneen yeroonii fi raayyaa ittisa biyyattii kaaba Itoophiyaatti ammoo nagaa eegsisuudhaaf bobbahetti of qindeessuudhaanis biyyattii keessa gale yeroo ammaan tana rukutamaa jira jechuudhaan kan dubbate 60 ol kan ta'an ammoo fadhiidhaan harka laatanii 50 ol humna raayyaa ittisa biyyattiitiin booji'aman jechuudhaanis ammoo kan dubbatan Meejor Jeneraal Birhaanuu Xilahuun. Meejor Jeneraal Birhaanuu Xilahuun kana jedhanis ammoo humni isaanii jabaachuudhaan kan durii caalaa tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaasiis himanii jiru. Waboon tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan lafoota haaraa dhuunfachuudhaa fi humnoota mootummaa hedduu barbadeessuudhaan iddoo isaanii boojii akka jirus himee jira. Dhiheenyuma ammoo jiddu galeessaa Adaa Bargaa keessattis humnoota mootummaa hedduu kan barbadeesse waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoonni barbadeeffaman sanis ajajaa Meejor Jeneraal Birhaanuu Xilahuun jala akka turanis himamee jira. Haa ta'u malee ammoo
humnoota mootummaa danuu barbadeeffaman kumootaan lakkaaman san dhoksuudhaaf yeroo ani firaayantisaa biyyattii ibsa yeroo adda addaatti baasuudhaan waboo booji'aa jirra haleelaa jirra jechuudhaan dubbachaa jiranii fi ammoo humnoota aaboo shanee jedhanii yaaman kan kanaan dura pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa qindeessanii Oromiyaa keessa bobbaasaa turanii fi akkasuma maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessatti uummata rakkisaa turan kanneen fakkadaadhaan hoogganaman hedduu isaanii galchuudhaan ammoo aaboo shaneen galaa jira harka laachaa jira raajaan ittisa biyyattiitis booji'aa jira jechuudhaan meejor jeneraal Birhaanuu Xilahun dabalatee pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis yeroo ammaan tanaa bifa kana fakkaatuun injifannoo gonfachaa jira jechuudhaanis lallabaa jiru. Waboon ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduun fudhachaa jiruun diina biyyatti makuudhaan injifannoo gurguddas gonfadheen jira jechuudhaan lolicha gaggeessaa jiraachuus beeksisee jira.